halkan sana akkanatti hin bulee. Yeroo tokko jireenya keessan keessatti gaariima otoo ofiifis namaafis hojjettanii jireenyuma qajeeloo jiraachaa jirtanii ofirras darbitanii namaaf bu'aa buusaa nama gargaaraa namaaf gatii baasaa otoo ol deemtanii akka tasaa guyyaan isin hin waamne yookiin immoo hin beellamne jireenya keessan akka hin taanetti sin jeequu dandeessi. Ijoollummaatti hangan ijoollee lama ofiif daadhutti bareedina koof namni nan jenne hin jiru. Dhiirri dhaabbatee na ilaalee kan fuuldura kiyya arge fuuldura koo kan dudduuba koo arge immoo dudduuba koo otoo nan dinqisiifatiin na bira darbu jira jechuun baay'ee na rakkisa. Maatiin koos ta'e ani bakki dhalootaa fi jireenya keenyaa ganda baadiyyaa keessatti ta'us haa ta'uutii garuu maatiidhumaan bifa waan qabnuuf akkuma naannoo keenyaatti iyyuu nama waa qabu hojiidhaan addatti hawaasa naannoo keenyaa biraatii beekamu isatu gara balbala keenyaa goraam. Ana waliin maatiin koo dubartoota 4 godhataniiru. Ana dura dubartoonni lamni bakka gaariitti heerumanii ilmaan godhatanii jireenya gaarii jiraachuu kan jalqaban yeroo ta'u ani immoo yoo xiqqaate barnoota kiyya kutaa 10 illee nan xumura jedheen gaa'ila otuman barbaadu kaadhimaa kiyyaaf waadaa galeen maatii kiyya beeksifatee magaala naaf kireessee bakka hojii isaatii yeroo deebi'u dhufee na bira bulaa na bira jiraachaa barnoota koo dhiibbachaan ture. Qubeelaa yookiin immoo hundeeffama kaadhimummaa anaa fi jaalalleen koo kan nuti godhanne barnoota ministirii kutaa 8ffaa xumureeni. Akka walii galtee keenyaatti anaaf inni barnootaan gara kutaa 10tti darbeen akka qorumsa maatirkiif na hin dhorkinetti baatii 6ffaa booddee ulfaa'eefiin daa'ima godhannee waggaa 1 yookiin immoo waggaa 2 daa'ima korgan guddisee booda gara barnootaatti deebi'een dippiloomaa baradheen maatii maddiitti barnoota kiyyallee galma gahuun karoora kiyya ture. Maarreegaa barnoota kutaa 1 hanga 8 baadiyyaadhaa gara magaalaatti marmaareen miilaan deemeen baradhe. Kutaa 9 booddee garuu akkuma ijoolleen naannoo keenyaa kamiyyuu gootu gareedhaan yookiin immoo kan danda'u qofa qofaadhaan mana kireeffatanii barachuun waanuma baratame. Maarree yeroo kanatti qubeelaa godheen jaalalleen koo kanaan booddee sin danda'anaan jedhee mana qofaatti naaf kireessee na jiraachisuu waan jalqabeef akka barattoota kutaa 9 yeroo sana barannutti bifa qofaan otoo hin taane dubartii harki isheellee miidhagu maallaqa of harkatti qabdun ture. Maddi maallaqa kiyyaa immoo jaalallee koodha. Jaalalleen koo konkolaachisaadha. Yeroo ammaa kanatti konkolaachisummaa namni baratu baay'atee konkolaachisaan hagas maratti bakka guddaatti kan ilaalamu ta'uu dhiise malee yeroo sanatti konkolaachisaan akka abbaa qabeenyaatti lakkaa'ama. Ganda keenya keessattis ta'ee aanaa keenya keessatti harki caalaan qotee bulaa waan ta'eef konkolaataamti jiraattota aanaa keenyaan bitamtellee lakkoofsaan 4 caaltu ture. Jaalalleen kiyyas umuriidhaan xiqqoo naannoo gara waggaa 10 hangafa. Haalli wal barinsa keenya karaa hiriyoota koo barnoota waliin hin baradhuuti. Booddee walitti dhufnee dubbiin jaalalaa keenya jabaatee kaadhimummaaf geenye. Qubeelaas godhannee mana naaf kireessee guyyaa hojjete deebi'u guyyaa 2 ta'u guyyaa 3tti dhufee na bira bulaa jireenya keenya maatii kiyya eeyyamsiiseen akkanattiin eegalle. Ani amala koo ofirratti hin beekuun ijoollummaa kootii kaasee yoo na tuqani malee gonkumaa nama hin tuqu. Hanga namni nan tuqnetti ani nama biran gahu. Yoommoo namni suni tolee gaarummaa naaf oole dachaa 10 yookiin immoo 20 nama sanaaf darbeen gaarummaa nan oolaafi. Firaafis alagaafis garaan koo bishaanii. Kutaa 9 mooraan ani kireeffadheen gale keessa akka carraa namni kireeffatee kutaa sana nutti kareesse barsiisaa kutaa 9ffaa mana barnootaa kiyyaati. Haati manaansaa yeroo mooraa sana kireeffadhu anaan dubartii filtee kan galchite yoon dadhabu yookiin immoo dahu tarii akka dubartiitti yoonaa gaddite na gargaartillee yaada jedhu of keessa galchiteeti. Kana dura ijoollee dhiiraa 2tu mana sana galu ture. Isaaniin sababa malee baastee ani galeen jiraachuu jalqabeen torbanoota jalqabaa mooraa ishee jiraachuun eegale akkanuma lafa naa taatee lakki manatti hin bilcheessitu mana kootti malee wanti ani hojjedhu siifillee ni gaha ati tokkittiidha yeroo abbaan manaan kee dhufu qofa hojjedhuuti nyaachifadhu sanaan ala garuu mana keetti hojjechuun sin barbaachisu naan jettee torbanuma jalqabaa gaarummaa narratti hojjette. Dubartii akkamii biran galee anoo yeroon biyya jiru namoonni mana namaaf kireessan
keessan akka abiddaa nama gubuu nagaa siif kennuus isaa ta'u nagaa sirraa fudhachuuf gonkumaa fuula isaanii sittiin kennanii dubartii gaarii akkamii biran gale jedheen akka isheen haadha naaf taate ani immoo ilmoon ta'eefi jaalalleen kiyyas yookiin immoo abbaan manaan koo eeyyeen boratis kanaan waan geessuuf gargaariinii bira dhaabbadhu jedhee na jajjabeessee gaarummaa gochuu akka hin qabu innillee na gorsee dubartiin dubartii taatee dubartii ulfa biran dabartu mitiire mooraa sana keessa galeen guyyaa 3 booddee uffatallee anatu miicuufi jalqabee namoonni ollaan ishee dubartii bareedduu akka kanaa gadi jettee siif ajajamtu eessaa argattee yeroo jedhaniini kireeffattuu koodha rabbumatu miillaan deemsisee naaf fide jettee isaanitti himatti anaanis yeroon argan ulfaadhu bakka isheetti ulfaatetti dhuftee akkuma jajjabeessitee gargaarteen rabbi bakka sitti ulfaatetti bakka sitti jabaatetti nama siifaa kennu nama si gargaaru yeroo naan jedhan kun ikkoo homaa rakkoo hin qabu waantan godheefiiru hin qabu dubartiin kamiyyuu dubartii ulfarratti garaan jabaattu jedheen deebisaafiin ture dubartiin ulfi kun haatiif abbaan ishee ijoollummaatti boqotaniiru obbolaan ishee immoo gonkumaan jaallataniini achuma magaala sana keessa jiraatu haa ta'utii garuu deesseellee balbala ishee dhufaniin gaafanne isheenis waa'ee isaanii waan baay'ee nattaasofti dhuguma obbolaan akkana nama godhamu sanuu bakka haadhaaf abbaan hin jirretti wal mararsiifatee waliif dhiigee bakka gaarii wal geessisuuf waliif inaafa malee walirratti inaafamoo yaada jedhuun ishee jajjabeessaan ture yaada kamiyyuu immoo karaa lamaaniin otoo hin dhagahin murteessuun ulfaataadha mitiire anaaf yeroos yaadni kun naaf hin galle nagaadhaanis hiikamtee barnoota koo walitti fufinsaan torbee 2 hafeen dubartii kana bira dhaabbadheen gargaaraa ture dhiiga ishee nan miica mucaa ishee nan qulqulleessa abbaa manaa isheef nyaata nan hojjedha uffata isaa nan miica mana nan qulqulleessa mooraa nan qulqulleessa keessummoota dhufan gammachuudhaan nan keessummeessisa waan barbaachisu hundumaa gargaarsa dubartiin ulfii barbaaddu bira dhaabbadheen dubartii kana gargaaraaniin ture nuffe dadhabeen gonkumaa na biran jiru abbaan manaa isheellee darbee baay'ee natti gammada hiriyoonni isaa yookiin immoo barsiisonni koo dhufanii haadha manaa kana gaafatan anaan biratti yeroon argan edaa torban kana barnootarraa kanafte kanaafi homaa rakkoon qabu wanta si darbe hundumaa hin si gargaara naan jedhanii otuun mana barumsaatti hin deebi'in fedhii na gargaaruu isaanii natti himanii ammagaa dubartii kana waliin maatiin ta'e mitiire abbaa manaa isheedhaan akka obboleessa kootti isheedhaan immoo akka obboleettii kootti mucaa ishee immoo akka dhala kootti ilaaleen mana sana keessa jiraachuu itti fufee nyaatallee harka caalu abbaan manaan koo hin jiru taanaan mana isheetii nyaadheen dhugaam anumatu hojjeta waan na ta'eef isheenis akkan darbee mana kootti hojjedhuufdhaaf gonkumaa turinaan hin jettu gatii kiraa kanfaluu qofatu gahee abbaa manaa koodha akka nama haatirra jirtu obbolaan guyyaa guyyaadhaan gargaaraa jiru mana dubartii kanaa seeneen baatii 8 uffata miiceen biddeen tolcheen ittollee hojjedheera baatii 8 jechuun waan salphaa miti ani ishee gargaaruuf otoo hin taane barnoota koo barachuufan ishee bira dhaqee baatii 8 booddee jechuun immoo xumurri barnootaa yeroo xumuramu biyyatti galuun dirqama kiyya waan na ta'eef mana kiraa baatii 3 kan gannaa kanfaleen gara biyyaatti deebi'ee yeroo sana booddee ofitti deebitee hojii mana ishee keessaa jalaa bade akka haaraatti hojjechuu jalqabde biyyatti boqonnaadhaaf galus guyyaa gabaa guyyaa abbaan manaan koo dhufu garuu sababa uumeen baadiyyaatti dhufeen abbaa manaa koo waliin mana sana keessa bulaam innis hamma qe'ee keenyaatti konkolaataadhaan na gaggeessee deebi'a kanaan marree ganni sunis xumuramte masqalaa fi irreecha booda fulbaana gaafa 25 gara magaalaatti deebi'een barnoota barachuuf mana koo keessatti galeen eegalee ammagaa jajjabaattee isheenis waggaa fixuufi mitiire ani yaada koof kan hin dhufe akkuma maatiitti akkuma duriitti itti fufuu ture haa ta'uutii garuu haati manaan kun keessa isheetti irshoo hammeenyaa walitti naaf qabu jalqabdeetti maddiidhaan immoo kana duratti kanan isinitti naasofne abbaan manaa ishee garaa jabaatee arrabaa baafatee na gaafachuu baatus haa ta'uutii garuu harkaan yeroon bira darbu mana keessatti ija haadha manaa isaa laallatee teessuma kiyya rifeensa kiyya ni tuttuqaa garaa jabaatee garuu guyyaa tokkollee jecha tokko dhiirri dubartiitti kan dubbattu natti dubbatee beeku kana danda'een ishumaaf jedheen waliin hin jiraadha ture haa ta'uutii garuu guyyaa tokko uffata kiyyaa fi uffata abbaa manaa koo miicuuf hundumaa gadi baaseen erga miicuuf qophaa'ee booda uffata kan kees kan abbaa manaa kees fidadhu kan hin miicamne yoo jiraate jedheen gaafadheeni yeroo kanatti isheen dhiisii kanaan booddee kan abbaa manaa koosaa ta'u kan koo miicuun sin ilaallatu ulfaadhu naan jettee tole jedheen humnuma kiyyaaf naaf qusachuuf
fidha jedheen akkuma gaariitti yaadeen uffata miiceen guyyaama sana akkuman xumureen har'a laaqana anatu hojjetaa maal hojjedhu jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isheen maali uffata amma sana miicaa oolte harka kiyyatu cabaadha moo harka kiyyatu naafaa moo ittoo mallee mana isheef hojjechuu hin dandeessu jetteeti yaaddaa dhiisi annan hojjedhaa jettee naaf deebiste. Anis tole jedheen ammas akkuma gaarummaatti fudheen sa'aatiin sun sa'aatii laaqanaa ture laaqana annan hojjedha waan jetteettuuf laaqana hojjettee amma moo amma na waamti jedheen mana koo keessa taa'een ishee eeggachuu jalqabe. Sababiin isaa immoo baay'ee beela'eera. Naannoo sa'aa 5 walakkaatti uffata miiceen kan hin fixe hanga sa'aatii 9tti kootu laaqana nyaadhu jettee dubartiin kun na waamuu diddee. Keessi koos baay'ee isheetti qabame. Guyyaa kana dubbiiwwan isheen natti haasa'aa turte of duuban hiika biraallee akka qaban yerooma kana naaf galee. Balbala cufadheen ciiseen homaa guyyaa guutuu otoo nyaatiin oolee bulee naannoo toora sa'aa 8tti abbaan manaan koo yeroo dhufu waantan ta'e waan isheen na gooteetti hime. Kana gidduutti balbala cufadheen yeroon ciisu maal taate hin dhuftu moo jettee isa yeroo kaan si'a 9 dhuftee balbala narratti rukuttu guyyaa kana garuu gochuu diddee. Anaaf garuu arraba koorraatii jechi hamaa ta'ee baheeru tokkoyyuu hin jiru ture. Edaa isheen kanaan booddee hariiroon koo nagaa yaada jedhu qabde turte. Abbaan manaan koos dhiisi wanta nyaattu wanta dhugdu dhabdeeti balbala ishee kan deemte. Ishee gargaaruuf bira dhaabbachuuf jetteeti malee amma garuu inni sunis ni ga'a. Kanaan booddee balbala isheen ejjetiin nuti kireeffataadha isaan immoo kireessitootadha waan si barbaachisu hunda mana kana keessatti godhu jedhee na gorsee deemee. Guyyaa 2 guyyaa 3 mana cufadheen oolee. Bitaa kan itti gale abbaa manaa isheettidha. Dur mana ishee keessa oliif gadi kan hin fiigu amma garuu kutaa 10ffaa barachuu jalqabeen torbee 2 booda ofirraatii na buttee. Anis tole jedheen irraa siqeefi. Abbaan manaa ishee mana barnootaatti ofitti na waamee maalidha siif haadha manaa koo gidduu rakkootu jiramoo jedhee na gaafate. Yeroo kanaanis haala duriitiin itti fufuunni ulfaataa amma mucaan keessanis guddatteetti mana keessanitti argamuun nan barbaachisu jedheen isatti hime. Haadha manaa isaatiin baay'ee waan sodaatuuf ishee biratti hagas mara jechumaanillee haasoo kaan anatti naasa'u. Haa ta'utii garuu mana barumsaatti hiriyoota koo fa'iin na waamsisee rakkoo anaaf ishee gidduu jiru furuudhaaf torbee 2 ol yaalii godhe. Haa ta'utii garuu lakkii hin taane hin ta'u jedheen yaada abbaa manaa koo fudheen nan didee. Haalli anaaf ishee gidduu jiru ulfaachaa dhufe. Kana gidduutti waggaa 1ffaan daa'ima isaanii yeroo kabajamu abbaan manaan seeraan balbala rutee dhufee na waamee ture. Haa ta'utii garuu anaaf ishee gidduu nagaan waan hin jirreef ani hin deemne. Halkan karaa duubaa haa ba'u karaa fuulduraa abbaan manaan nyaanni yeroo dhiyaatu kottu naan jechuuf gara mana kiyyaa dhufa. Akka tasaa ta'ee roobni lafa jiisee lafti mana koo jalaa mucuca ture kufaatii sagalee guddaa dhageessisuun abbaan manaan ishee balbala koo dura ni kufaam. Haati manaanis dursitee dhageessee maaltu akka ta'e waan hin barreef iyya guddaa keessaa fuutee. Anis wanti ta'e anaafillee ifa waan hin turreef qofaa kiyyas waan hin tureef iyya haati manaan jalqabde gurra koo qabadheen itti fufee. Maali jedhanii ollaan birmatanii mooraa banamuu otoon eegiin utaalanii yeroo seenan kunoo anaan dhiisee abbaan manaan koo dubartii namaddi bira jirtu bira otoonni seenuun argee jettee maqaa na balleessite. Nannee na weeraree abbaa manaa isheef baay'ee of eeggadhaa. Karaa kiyyaaf gaa'ela isheetti bu'uu miti yaaduufuu sammuu kiyyaaf yeroon qabu. Anaaf jaalalleen koo yookiin immoo kaadhimaan koo anaaf nama gahaa naman baay'ee jaalladha. Isarratti darbeen yeroon dheera gara biraa yaadu sekeendii sharafillee hin qabu. Ollaa yaa'ee dhufe kaleessa na eebbisetti kunoo abbaa manaa koo narraa fudhachuufi inni mana barumsaatti akka barbaadan wal argatan hanqatee kunoo halkan nyaata dhiyaate dhiiseeti ishee bira dhaqee jechuun namoota naannootti haasoftee. Halkan sana dhiiga boo'aan bulee abbaan manaan koos ana biran turre. Guyyaa 3 booddee akkuma inni dhufetti mooraa kana keessaa na baasii ani hin barbaadun jedheeni. Maali rakkoon yeroo inni naan jedhu waan isheen naan jette otoon dhoksiin tokko lamaan waan isheen na goote isatti hime. Yeroo kanatti innis buleema faddaalotatti bilbilee mana biraa na galchee mana biraa
keessa jiraachuun jalqabee. Kanaan dhimmi ishee yeroo mana jijjiirradhu hinna dhiisa jedheen kan yaade mana kireeffadhee bakka galetti na hordofee dhufee amma immoo abbaa manaa kootti akka abbaa manaan ishee ana waliin ture. Mana barnootaattis ta'e bakka biraatti akka inni na argatu akka barbaade akka inni na godhu fi kanneen kana fakkaatan namoota gurguddaatti odeessuun akka abbaan manaan koo na shaku natti qaana'u bakka dura naaf qabu akka inni na dhowwatu na gochisiisuu jalqabde. Yeroo yeroodhaan diraamaa garaa garaa anaa fi abbaa manaa koo gidduutti namoota deddeebisuun raawwatti. Yaadnii fi kaayyoon ishees anaa fi isa gargar baasuu ture. Innis anaaf abbaan manaan koo mana haaraa kireeffannee baatii 5ffaarratti milkaa'eefiira. Ta'e jettee guyyaa abbaan manaan koo gara magaala keenyaa dhufu abbaan manaan ishee naannoo mana kootti ergaa ergitee abbaa manaa koo immoo karaa namaa elaa abaluun gara haadha manaa kee otoo deemuu argeen dhufee amma yootti deemte otoonni haadha manaa kee bira oolee dhufuu deebi'uu ni argattaa jedhanii naannoo mana keenyaatti abbaan manaan ishee yeroo argamu abbaa manaa kootti argisiisuun shakkii dura naaf qabu dhugaa akka ta'e mirkaneessisuufiin na reebee na tumee guyyaa kanaan isa argee anaan mana keessatti tuunciisuun arge ani otoo homaa tokkollee hin beekiin diraamaa kee hunda sirratti bareeranaan jedhee anaa ulfa baatii 3 ta'ee jiru guyyaa lakkaawwadheen qormaata maatirikii booddee akka kaayyoo kiyyaatti nan daha jedheen karoorfadhe kan ulfoofteeyyuu anaaf miti jedhee abbaan manaan koo na dhiisee deemee. Walitti bu'insi kun bor nama argatee kan anaaf inni walitti araaramnu malee dhugaan kiyyaachumaan qallattee cittee ni baddi jedheen gonkuma yaadeen hin beeku. Dhugaan ni qallatti malee hin citu jedhanii mammaaku mitiire lakkisaa dhugaan cittee hafteettu. Bakka hedduutti jira. Baatii 4 mana sana keessa anaaf abbaa manaa koo waliin turre guyyaa tokko harka isaa toon irratti hin kaasiin afaanis ta'e funyaan sababa dubartii kanaatti dhiigatoo dhangalaasiin oolee bulee hin beeku. Baay'ee wantan isa jaalladhuuf guyyaa tokko dhugaan koo galee fi qulqullummaa koo mirkaneeffatee dhiifama na gaafata abdii jedhu eegaan ture. Haa ta'uutii garuu sun hinumaa gara adda ba'umsaatti deemee daheen mana qullaatti daa'ima godhadheen dhalli dhalate kan koo miti jedhee naganuun isa malee bakka nani uumama koof dhiira tokkollee hin beeknetti dhalli kuni kan koo miti jedhee maatii koo firoottan koo hiriyoota koo namoota na kabajan namoota na ulfeessan maqaa gaarii namoota naaf kennan biratti odeessee anarraas adda bahee anas daa'ima koos gargaaruu dhiisee yeroo hedduus magaala sana keessan turre konkolaataa biyya biraa qabatee biyya biraatti hojjechuu eegalee. Cabinsi jireenyi koo kanaan eegalaam yoo maatii koof maatiin koo nuti akkanatti si guddisnee akkam abbaa manaa kee malee dhiirri gara biraayyuu sirratti shakkamanaan jechuun nyaata qoonqoo kiyya kan hin nyaadhu alatti gargaarsa kaan na gargaaruu didanii mana kiraallee rakkadheen isuma maatiin koo naaf erganirraa gurgureen kan faladhaam baay'ee tokko rakkadhee gaddi kiyya karaa biraammoo dubartii sanaaf gammachuu ta'ee namoota mana naaf kireessanitti michoomuun gatii mana kiraa dabalaa ofirraa baasaa anaanuu kana na goote. Waan baay'eetiin dubartiin kun humna narratti godhattee yeroo deessee sireerra ciistutti akka ani dhiiga ishee miiccine akka ani xuraa'aa isheerraan kaasne jireenya koo xureessite. Jireenya kiyya dhiiga gootee abbaan manaan koo daa'ima dhiiga gadameessa koo keessatti uumame kan koo miti akka inni naan jedhuuf narratti duulsistee anarraa adda baasistee baay'ee gadiin jedheem daa'ima koo daheen baatii 3ffaatti qormaanni maatirikii kutaa 10 illee naaf dhufeetoo jiru mucaa koo mana warra naaf kireessanii kaa'een hoteela keessa akka kaashiriitti qacarameen hojjechuu jalqabee yeroo kanatti ture abbaan manaan dubartii jireenya koo balleessitee qulqullummaa kiyya rabbii gaditti anaa fi isa qofaatu waan beekuuf dubartii kana waliin hin jiraadhu maaloo na waliin gaa'ela dhaabbadhuuti dubartii kana naaf aarsi naaf gubi jireenya koo gara biraa akkanatti taasofte ati immoo haaloo koofis haaloo isheefis haaloo naaf bahi hojii kanas dhaabiiti mana biraasiif kireesseen daa'ima kee waliin akka gaariitti waliin jiraanna jechuun waadaa naaf galee guyyaa tokko guyyaa lamatti tole hin jennee fi baatii 3 booddee garuu jireenyi bitaa yeroo natti galtu abbaa manaa dubartii kana narratti raawwatte waan isheen kaleessa dubbachaa turte dhugaa gochuuf isatti heerumeen waliin jiraachuu jalqabne. Reefugaa dubbiin ho'aan kan jalqabame isaatiin gaa'ela irratti gaa'ela dhaabde jechuun mana murtiitti himachuun gara hidhaatti darbatte anaan immoo mana qaalluu mana falfalaa deemuun takka anarratti takka dhala koorratti dhukkubni akka wal gahu taasisuun baatii 4 walirraa tuun fixiin maal keessa akkan jiru otoo ofiif hin yaadatiin akkan joonja'u akkan maraadhu taasiste. Baatii 4 booddee haati koo wanta irra jiru bartee falfala
falfalaaf falfalatu jira nama baadiyyaa gaafattaa jettee dhala kootoon argu narratti najjeestu jechuun haati kiyyas itti falfalchiisu eegalte. Abbaan manaan ishee yookiin immoo abbaan manaan koo lammaffaa mana adabaatii bahee waliin jiraachuu jalqabne. Ishee aarsuudhaafis gochaawwan tokko tokko yeroo irratti raawwachuu jalqabnu sammuu ishee iyyuu gadhiisuuf guyyoonni muraasa yeroo ishee tafan maatii ishee gara baadiyyaatti fudhatanii magaalaatii baatee baadiyyaa galtee jiraachuu jalqabde. Anaaf karaa falfalaas haati kee yeroo dhaabbattu abbaan manaa kiyya garuu akka inni na dhiisee baduuf guyyaa guyyaadhaan hafuura hamaa itti ergu eegalte. Anis innis amantaadhaan jabaatuu hin turre wanta irratti ergame halkan odeessaa nu jeeqaa baay'ee nu rakkisaa ture. Waggaa 4 jireenya baay'ee ulfaatu waliin jiraannee isaafis dhala tokko godheen walii galaan ijoollee 2 horadheen abbaan manaan kiyya kun bakka kanan deema bakka sanan deemu toonaan hin jedhiin kanaan booddee nan barbaadiin otoo dubartiin kun lubbuudhaan jirtu si waliin gaa'ela nagaa dhaabbadheen jiraachuu hin danda'u naan jedhee jijjiirraallee akka inni gaafateeru otoo hin beekiin anaanis dhala isaas dhiisee gara biyya isaatti galee. Abbaa manaa koodhaatii baatii 2 booda barbaadeen bakka inni jiruun argadhee. Haa ta'uutii garuu ifaaf ifatti gaa'ela kanatti akka hin deebine akka isaaf hin taane gaa'ela kanatti yoo deebi'e karaa haadha manaa isaa kanaa lubbuun isaa akka gabaabbatuu danda'u irra deddeebitee waan itti himteef na dhiisee akka deeme asittis gaa'ela gara biraa karaa maatii isaa akka dhaabbate yeroo natti himu waliin boonyee walitti boonyee isa dhiiseen gara ijoollee kootti gara maatii kootti deebi'e. Abbaan manaan kiyya yeroo anaatiin dhiisee deemu dubartiin kun baadiyyaatti heerumtee abbaa manaa ishee qabattee magaala dhufte. Magaala dhuftee illee hojii ishee duraa yeroo itti fuftu haati koo lakki dubartiin kun siif hin deessu magaala kana gadhiisii ijoollee koo natti kenniitii yeroo naan jettu ijoollee koo lamaan haadha kiyyaaf kenneen biyya Arabaa deemeen jiraachuu kan hin jalqabe har'a waggaa 6ffaa koodha. Ijoolleen kiyya guddatteetti ani garuu bakka hin balleessinetti bakka nama miinetti dhugaan koo bifa kanaan qal'atee na jalaa citee waan ittiin gaddus waan ittiin gaabbus bitaanatti galee jireenya abdiin qabde jiraachaan jira. Mee obboloonni kiyya seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde siniif dubbiseen hin kaa'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaaf illee jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin galan ture ani gammachiis tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.